Namoonni imoo fayyadaman baay'een waa'ee imoo laayitii fi imoo HD hin beekan. Kamiyyuu fayyadamne gaarii ta'a jedhanii gaafatu. Garuu namoonni baay'een gaafii kana qabdan abdii guutuun qaba. Viidiyoo har'aa keessatti garaagarummaa imoo laayitii fi imoo HD gidduu jiru fi kan fayyadamuu akka qabu isiniif qabadhee dhufe. Jalqaba irratti waa'ee imoo laayitii waa muraasarraa isiniif himeen gara imoo HDtti waliin dabarra. Imoo laayitii buufannee fayyadamuudhaaf Play Store yookiin App Store irraa buufannee fayyadamuudhaaf meegaabaaytii hanga 10 hanga 15 kan nu gaafatu yoo ta'u yookiin kan fudhatu yoo ta'u bakka xiqqoo kan qabatuu fi akkasumas salphaatti kan itti fayyadamuu dandeenyudha. Kanarraa kan ka'e namoonni hedduun imoo laayitii salphaatti fayyadamu. Akkasumas imoo laayitiin intarneetii 2G fi 3Gdhaan sirriitti kan hojjetu yoo ta'u garuu viidiyoo koolii fi audiyoo koolii irratti kwaalitii gadaanaa kan qabuu fi akkasumas infoormeeshinoota salphaatti geessuudhaaf kan akka audiyoo koolii akkasumas tekstii garaagaraa salphaatti kan itti fayyadamnudha jechuudha imoo laayitiin. Kan imoo laayitii kana yoo jennee gara imoo HDtti adabarru. Dhuma irratti immoo kamtu gaarii akka ta'ee fi kan fayyadamuu akka qabnu waliin ilaalla. Imoo HD buufnee fayyadamuudhaaf meegaabaaytii 40 hanga 50 kan nu barbaadu yoo ta'u viidiyoo koolii qulqullina olaanaa qabu akkasumas wantoota barbaachisoo fi fiicharii barbaachisoo hedduu kan of keessatti hammatedha. Saffisa intarneetii 4G fi 5G akkasumas Wi-Fi'dhaan kan hojjetu yoo ta'u faayilota garaagaraa bifa kwaalitiidhaan erguudhaaf kan gargaaru imoo HDdha jechuudha. Dabalataanis imoon HD'n siitingoota fi fiicharii garaagaraa hedduu gaggaarii ta'an hedduu kan of keessaa qabu yoo ta'u viidiyoo fi audiyoo kooliin isaa qulqullina olaanaa kan qabudha jechuudha. Kana irraa ka'een namoonni parpasii kanaaf fayyadaman baay'een isaanii imoo HD fayyadamuudhaan beekamu jechuudha. Garaagarummaan imoo HD fi akkasumas faayidaa imoo HD fi imoo laayitii gidduu jiru waliin haa ilaallu. Imoo HD fi imoo laayitii gidduu faayidaa garaagarummaa jiru yoo ilaallu inni jalqabaa ispeesii yookiin immoo bakka istooreejii bilbila keenyaa olaanaa qabachuudhaan imoo HD'n meegaabaaytii hanga 40 hanga 50 kan qabatu yoo ta'u imoo laayitiin 10 hanga 15 waan qabatuuf bakka istooreejii bakka xiqqaa kan qabatudha jechuudha imoo laayitiin. Odeeffannoo wal qabatee yookiin immoo odeeffannoo daddabarsuu wal qabatee imoo laayitiin odeeffannoo gadi aanaa kan qabu yoo ta'u yookiin immoo odeeffannoo akka garaa keenyatti kan nu dabarsu osoo hin taane qulqullina odeeffannoo yookiin immoo odeeffannoo garaagaraa gadi hir'isee nutti agarsiisa jechuudha viidiyoo fi wantoota garaagaraa nuti fayyadamu. Imoo HD'n garuu odeeffannoo guddaa kan of keessaa qabu akkasumas kwaalitii olaanaadhaan kan waan nuti barbaanne nuuf dhiyeessu ta'uusaa fi intarneetii wal qabatee yookiin immoo saffisa intarneetii wal qabatee imoo laayitiin intarneetii 2G fi akkasumas 3Gdhaan salphaatti kan hojjetu yoo ta'u imoo HD'n garuu intarneetii 4G akkasumas 5G fi Wi-Fi fayyadamnee kan hojjetudha jechuudha. Inni biraa qulqullina audiyoo koolii fi viidiyoo koolii wal qabate imoo laayitiin viidiyoo fi audiyoo koolii qulqullina gadaanaa yookiin giddugaleessa kan qabu yoo ta'u imoo HD'n qulqullina olaanaa kan qabuu fi audiyoo fi viidiyoo koolii qulqullina olaanaa qabaniin kan nu fayyadudha jechuudha. Sirriitti gama beeksisaa wal qabatee beeksisa garaagaraa gaafa imoo fayyadamnu nutti mul'atu wal qabatee imoo HD'n beeksisa olaanaa fi beeksisa heddummeessee kan fayyadamu yoo ta'u imoo laayitiin garuu beeksisa muraasa fayyadama jechuudha. Walumaa galatti bilbiloota xixiqqaa fi intarneetii xixiqqaa yookiin intarneetii ispiidii xiqqaa 3G 2G qofa warri fayyadamtan bilbila keessan istooreejii bilbila keessanii gadi aanaa warri ta'e imoo laayitii akka fayyadamtan isin gorsuun barbaada. Akkasumas bilbilli keessan kwaalitiin isaa olaanaa kan ta'e akkasumas bilbiloota haay kwaalitii qaban warri fayyadamtan immoo imoo HD yoo fayyadamtan gaarii ta'a. Bilbiloota kwaalitii olaanaa qaban bilbiloota gaarii ta'an bilbiloota kwaalitiin isaanii olaanaa fi istooreejii gaarii qaban warri qabdan immoo dabalataanii namoonni laayif istiriimii garaagaraa giruuppii garaagaraa ijaartanii irratti wantoota adda addaa hojjechuudhaaf yaadda qabda jiraattan isin imoo HD fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Imoo HD'n giruupiiwwan garaagaraa fi laayif istiriimii garaagaraa dabarsuudhaaf hedduu kan nu gargaarudha jechuudha. Kanaaf kanatti bilbila keessanii fi haala fayyadaman neetwoorkii keessanii wal qabsiistanii kan barbaadan keessaa fayyadamuu qabdu isin jechuun barbaada. Viidiyoo har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Imoo laayitii fi imoo HD'n garaagarummaa malee akka qaban hubattee hidhetan yaada. Viidiyoo kana laayikii walii keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Yaada fi gaafii qabdan immoo koomentii irratti barreessaa nagaan naa tura yeroo gaarii.